Hi, nagaa jirtu ani Dirribaa Ayyaleen jedhama. Har'a segaa barumsa keenya giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhu egaa qabiyyeensaa barreeffamni isaa afaan Ingiliziitiin ta'e ani immoo hubannaan namaa caalaa gaarii akka ta'uuf jechanii afaan keenyaan ibsatti kennaa jechuudha. Egaa barumsa kana garaa adda addaa namoonni yaada irratti kennaa jirtan warri immoo na biraasii barreeffama isaas viidiyoo isaas fudhachaa jirtan gaariidha. Galatoomaa jechuun barbaada. Mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhu kana jala akkuma yeroo adda addaatti irra deebinee ilaalaa jirru parts of speech mata duree jedhu jira. Isa jala immoo qabxiiwwan gurguddaa adda addaa 8tu jiru. Hanga ammaatti isaan keessaa 6 ilaalleerra. Hanga yeroo darbe waa'ee conjunction ilaalletti jechuudha. Inni har'aa barumsi keenya inni 7ffaan jechuudha waa'ee prepositionii ta'a jechuudha. Prepositioniin egaa Grammar afaan Ingilizii keessatti yookaan barumsa afaan Ingilizii keessatti baay'ee qabxii murteessaadha. Baay'inaan dubbannaa keessatti dhimma ba'ama. Barreeffama keessattis eeggannaa barbaada. Akkasuma immoo qabxii baay'ee eeggannaan hin jiru taanaan dogoggoraan dhimma itti ba'amudha waan ta'eef isa kana ilaallaa jechuudha. Har'a walii wajjiniin akaakuuwwan prepositionii baay'eedha. Ani garuu warra irra deddeebiidhaan eeggannaa barbaadan yookaan namoonni dogoggoraan dhimma itti ba'an irratti xiyyeeffadhee dubbadha. Isaanis warra iniif oniif aatiidha jechuudha. Isaanii yeroodhaaf bakka warra ibsanidha jechuudha. Iniif oniif aatiin ibsa isaarraa akkuma arguu dandeenyu for describing time and place jedha. Bakkaa fi yeroodhaa fi bakka ibsuu jechuudha. Isaan kun waa'ee isaan kanaa ilaalla. Fakkeenyaaf in isa jedhu yeroonni ibsu yeroo akka inni ibsuuf dhimma yerootti baanu isa kamfaa maalfaa isa jedhu walii wajjin ilaallamma. Fakkeenyaaf inni kan nuyi itti dhimma ba'uu dandeenyu parts of the day. Fakkeenyaaf guyyaa guutuu otoo hin ta'in guyyaa keessaa walakkeessa isaa in the morning ganama waaree dura jenna yoo ta'e in the morning jennaa jechuudha. Paartii walakkeessa guyyaati malee guyyaa guutuu miti jechuudha. Parts of the day kanaaf jedhame. In the afternoon waaree booddee immoo in the afternoon. Egaa sa'aatiin waaree dura sa'aatii meeqaa kaasee amma meeqaatti waaree booddee inni jennu meeqaa amma meeqaatti inni jedhu beekamaadha waan ta'eef inni galgalaa immoo in the evening jennaa jechuudha. Galgala booddee immoo halkanni tokko jira night inni jennu isa itti dhufnaa nightiin garuu iniin fudhatu. Kun egaa seeruma afaanichaatu eeyyamu waan ta'eef inni tokkoffaa parts of the day in the morning in the afternoon in the evening jennee iniidhaan dhimma itti ba'uun hin danda'ama. Fakkeenyaaf I drink tea in the morning. Ani ganama shaayin dhuga yoom in the morning. Waaree durri maal fudhate jechuudha inii fudhate jechuudha. I often tried in the afternoon. Ani yeroo baay'ee waaree booddee dadhabbiitu natti dhaga'ama. Nan dadhaba in the afternoon. Kanaafi jarreen kana yeroo dhimma itti baanu inii gashuu duwwaa otoo hin ta'in zee article zeesi itti dabaluun irraanfannu jechuudha. In the morning, in the afternoon, in the evening jennaa jechuudha. Kanaaf parts of the day bifa kanaan yeroo waamaman yeroo barreeffaman inii fudhatu jechuudha. We have dinner in the evening. Nuti galgala irbaata nyaanna. Have jechuun eat jechuudha waan ta'eef we have dinner in the evening. In the evening. Iniin jira akkasuma immoo zeetti dabaluunis barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf jarreen kuni inii fudhatu. Kan biraan holidays. Fakkeenyaaf holidays bifa akkamiin in the Easter holiday Eid al-Adha. Akkas jechuun guyyaa gaafasii miti. Guyyaa gaafasii otoo hin ta'in used when referring to the entire Easter Eid al-Adha holiday period. Yeroo amma fakkeenyaaf amma inni ga'utti torban lama sadiis ji'a tokkos ta'uu danda'a. Gidduu sana hamma kabajachuu isaa jala bultii isaa kabajachuuti hamma gaafa guyyaa sanaatti kan jiru holidays jedhamuu danda'a. Mata duree masaa yoo ilaalle holiday jedhatu hin ta'in holidays. Guyyoota nuyi maqaa ayyaana satta deemaa jirruuni jala bultii isaatii kaasnee kabajachuu jalqabnuu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa gaafa sirra yoo ta'e bifa biraadhaan waamamaa kabajni yeroo dheerina gaafa kabajachuu jala bultii isaa kabajachuu jalqabne kaasnee jiru garuu isa kana ta'a jechuudha. Some Christians do not eat meat in the Easter. Kiristiyaanonni baay'een yeroo kabaja ayyaana faasikaadhaa foon hin nyaatani.
ji'a tokkos ta'uu danda'a, ji'a lamas ta'uu danda'a. In the Easter jechuun yerootti kabaja dheerina qabu sana keessa jechuudha malee guyyaa gaafasii taanaani guyyaa gaafa ayyaana kabaja Faasikaa taanaan guyyaan isaa beekamaadha waan ta'eef guyyaan immoo prepositionii gara biraa fudhata. Inni kun dheerina isaa keessatti akka inni ta'e beekuun gaariidha jechuudha. They were fasting in the Eid al-Adha. Isaanii otu al-Adhaan hin ga'in fuula dura jala bultiisaa yerootti kaa'atan yerootti murteeffatanii kaasanii soomaa turanii jechuudha. Kanaaf dheerinni bifa akkasiin guyyaa ayyaanaa wajjin walitti qabamee jiru holidays baay'ee guyyaa baay'ee ta'uusaa ibsa waan ta'eef inni fudhataa jechuudha. In the Eid al-Adha, in the Easter. Akkas jechuun guyyaa isa gaafasii miti. Guyyaa tokkitti yoo ta'e prepositionii gara biraa fudhataa isatti dhufna. Kan biraan fakkeenyaaf periods of time. Akkas jechuun a certain length of time from now in the future. Dheerina yeroo ta'e ammaa kaasee hamma wanti sun ga'utti gidduu kana kan jiru immoo inni fudhata. Fakkeenyaaf daqiiqaadhaan ta'uu danda'a, sa'aatiidhaan ta'uu danda'a, guyyootaan ta'uu danda'a, torbaniin ta'uu danda'a, ji'aanis ta'uu danda'a. Ammaa kaasee yerootti hammi wanti sun ta'u gidduu kan jiru immoo iniidhaan ibsinaa jechuudha. Fakkeenyaaf the meeting starts in 10 minutes. In jenna jechuudha. Walga'ichi daqiiqaa 10 gidduutti jalqaba. Akkas jechuun daqiiqaa tokkoffaa irratti, lammaffaa irratti, sadaffaa irratti jalqabuu danda'a. Garuu daqiiqaa isa kamirratti akka ta'e hin beekamu daqiiqaa tokkoffaa irraa kaasee daqiiqaa 10 gidduutti jalqaba. Kanaafi in 10 minutes. Periods of time bifa kanaan jiru yeroo ibsinu inni gargaaramne yoom jalqaba hin beekamu yeroon isaa in 10 minutes. Daqiiqaa 10 gidduutti garuu hin jalqabu. Daqiiqaa isa kamirratti akka inni kanaaf minutes jedhame. Tokkos, lamas, sadii irratti jalqabuu danda'a jechuudha kun. Fakkeenya gara biraa yoo ilaalle they will be here in 2 hours. Isaan sa'aatii 2 keessatti addana ga'u. Akkas jechuun ammaa kaasee dheerina sa'aatii 2 gidduutti jechuudha. Daqiiqaan isaas sa'aatiin isaas yeroon isaa adda baasee hin beekamu garuu in 2 hours. Sa'aatii 2 gidduutti jechuudha. Kanaafi periods of time inni jedhu bifa kanaan yeroo ibsamus inni fudhataa jechuudha. It will be completed in a couple of weeks. Inni couple jechuun 2 jechuudha minire torban 2 gidduutti xumura. Borganama xumuruu danda'a. Iftaan xumuruu danda'a. Guyyaa 7-8 gidduutti xumuruu danda'a. Hin beekamu. Kanaafi weeks, hours, minutes tokko isaa carraa irratti xumuruu qabaa jechuudha wanti sun. Kanaafi yeroo ammaa kaasee hamma wanti sun ta'utti dheerina wayii keenya ibsinu bifa kanaan inni itti daballeeti ibsinaa jechuudha. Kan biraan iniin kan inni hojjetu seasons waqtiilee. Fakkeenyaaf springiin jira, summeriin jira, winteriin jira, autumn inni jennu jira. Isaan kanasi egaa dheerina ji'a 3 qabu. Jarri kun waggaa keessatti beekamaadha. Kanaafi they go to Sodare in summer. In summer, summerii keessa. Seasoniitti inni daballaa jechuudha. On jechuun dandeenyu, at jechuun dandeenyu, by jechuun dandeenyu, in summer jennaa jechuudha. There are many flowers in spring. Waqtii yookaan season springii keessa abaaboo hedduutu jira. In spring. Kanaafi springiin seasonii keessaa tokko waan ta'eef iniidhaan ibsamaa jechuudha. Weeks and months. Fakkeenyaaf torbanootaaf ji'oota yeroo ibsinus in 2 weeks. Weekiin adda adda ba'e tokkoon isaa maqaan qabu waan ta'eef torban tokko torban 2 jedhamee ibsama. Ji'as yeroo ibsinu in June, in September, in January jenneeti dubbannaa jechuudha. Torbanootaa fi ji'attis inni itti daballee ibsinaa jechuudha. Fakkeenyaaf the project will be completed in 3 weeks. Torban 3 keessatti. Kanaafi yoom xumurama torban 3 keessatti jechuu yeroo barbaannu yoo barreessines yoo haasofnes in 3 weeks jennaa jechuudha. Torban 3 keessatti kanaaf torbanoonni iniidhaan ibsamuu jechuudha. My birthday is in September. Ani fulbaana keessan dhaladhee jechuudha. Ji'a yeroo ibsinu in jenneeti kan nuyi ibsinu jechuudha. Maqaa isaa dhoofne. Kanaafi torbanoonniif ji'oonni bifa kanaan
iniin itti dabalamaniiti kan isaan barreeffamanis kan isaan haasaa keessattis dhimma itti ba'amu. My baby was born in January. Kun egaa ji'a waan ta'eef ji'atti inii dabaluun ajaja seerichaa akka ta'e beekuun gaariidha jechuudha. Kan biraan iniin years waggaa fakkeenyaaf waggoota ibsuudhaa fi in 2024 in 1898 waggaa tokko ibsuudhaa fi in jennee bara sana ibsuun hin danda'ama jechuudha. Iniitu itti dabalama waggaa tokko yeroo ta'u kan waggaas fakkeenyaaf the Titanic sank in 1912. Egaa fiilmii Titanic jedhu baay'een keenya ilaallee jirra jedhee namanaa dooniin suni kan inni bishaan keessatti gadi liqinfame bara 1912 ture jechuudha. In hiriidha waan ta'eef waggaa tokkicha keessatti waan ta'eef in 1912 jennaa jechuudha. Waggaan iniidhaan ibsama. Hacaaluu was killed in 2020. Hacaaluun kan inni ajjeefame bara 2020 keessa ture jechuudha. Waggicha ibsuudhaa fi inii gargaaramnaa jechuudha waggaa tokko waan ta'eef waa'ee waggaa tokko bara inni keessa ajjeefame dubbachaa jirra waan ta'eef. Kan biraan n plus z plus decades. Decade jechuun dheerina waggaa 10 jechuudha. Kanaaf yeroo decade ibsinu z itti daballa. Iniin akkuma jirutti ta'ee z jennee decade isa waamuu barbaannu akkas jechuun waggaa 10 fi 20 gidduun decade tokko jedhama. 20 fi 30 gidduun decade tokko jedhama. Akkasuma dheerina waggaa 10 umuriin jiru decade jedhama waan ta'eef iniin akkuma jirutti ta'ee decadeota isa waamuu barbaannu sanatti immoo z daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf life was simple in the 1960s. Jireenyi baroota 60 keessa salphaa ture. Akkas jechuun 60s SC qaba. 60 keessas hundumti isaanii jechuudha. 61 keessas 2-3 keessas 4-5 hamma dhufe bara 70 ga'utti tokkoon barichaa waggichaa gaarii ture jechuudha. Sababiin isaa waa'ee waggaa 10 haasaa jirra waan ta'eef. Kanaaf in jennee zeemmootti daballee bara ibsuu sana barbaannu sana immoo ibsinaa jechuudha. Fakkeenya kara biraa yoo ilaalle athletics was nice in the 1980s. Baroota 80 keessa athletiksiin gaarii ture jechuudha. Moo'icha ture, sochiinsa waan garaagaraatu ture jechuu danda'a. Inni kuni kanaafi essiin kan itti dabalameef tokkoon waggaa sanaa qooda qabu waan ta'eef hunda isaanii ibsuuf jedhameeti in jennee z jennee gaa bara sana ibsinaa jechuudha. Gara biraan in plus centuries jaarraan immoo dheerina waggaa 100ti. Kanaafi isaaniin immoo fakkeenyaaf in jennee z in the 18th century jennaa jechuudha. Centuryin immoo dheerina waggaa 100ti waan ta'eef in the 18th century the 10th century jennee yeroo dubbannu immoo fakkeenyaaf we are living in the 21st century. 21st century ni yoomii kaasee akka jalqabe egaa beekamaadha waan ta'eef jaarraa 21ffaa kana keessa jiraachaa jirra nuti jechuudha. The history of Oromo didn't start in the 16th century. Seenaan Oromoodha jaarraa 16ffaa keessa jalqabe miti. Kanaaf jaarraatti yeroo dhimma baanu inii fi plus century sana ibsinaa jechuudha. Kan biraa iniin used with large spaces. Wantoota babal'aa ta'an bakkeewwan babal'aa ta'anii such as countries, continentii fi cities biyyoota ardiiwwanii fi magaalota gurguddoo inni itti daballee ibsina. Fakkeenyaaf he lives in Kenya. Country dhimma kun eessa jiraata? Inni Keeniyaa keessa biyya guddaadha waan ta'eef inni itti daballa countrytti. I was born in Africa. Afrikaanii kontinentii guddaadha waan ta'eef akka qajeelfama afaanichaatti egaa inni itti daballaa jechuudha. I was born in Africa. Ani Afrikaa keessatti dhaladhe. In Africa. Kontinentii guddaadha waan ta'eef Afrikaanii inniidhaan ibsinaa jechuudha. The museum is in the city. Fakkeenyaaf Finfinnee. Finfinneen cityidha magaalaa guddaadha waan ta'eef muuziyeemichi kan inni argamu Finfinnee keessatti. Kanaafi Finfinnee magaalaa ta'uusaa yeroo ibsinu in the city jennaa jechuudha. Kan biraan fakkeenyaaf enclosed space containers wantoota cufamoo ta'an
keessa lixuu hin danda'amu jechuudha. Haguugamoo cufamoo ta'anii yookaan immoo wanta waa baatu akka qodaa wayii waatti naqanii keessa taa'uu hin danda'a, keessa kaa'uu hin danda'amu. Isaan kanas iniidhaan ibsinaa jechuudha. Fakkeenyaaf in the car ani konkolaataa keessan jira. Egaa addanatti wanta eeggannaa gochuun irra jiru yoo namni tokko konkolaataa keessa lixee jira ta'edha malee fakkeenyaaf ol ba'ee mataa isaa gubbaa jira taanaan on the car jechuun hin danda'ama. Konkolaataa cina dhaabbatee jira taanaan immoo at the car jechuun hin danda'ama. Kun haala sanatu murteessa waa'ee isa kanaatiif. Fakkeenyaaf pooketii keessa, kiisii keessa waa jira taanaan in the pocket jechuun danda'ama. Helikopterii keessa jiraannaan, liiftii keessa fakkeenyaaf jiraannaani inii gargaaramnaa jechuudha. Yoo fakkeenyuma muraasa isaa ilaalleef I have got the key in my pocket. Pocketiin closedidha fakkeenyaaf wanta keessa waa kaa'amudha waan ta'eef ani furtuu jira pocketii koo keessa. Pocketiin amma iniidha jechuudha. Enclosed space jennu sana ibsuu danda'a waan ta'eef iniidha jenna. She is in the car. Amma gaa keessa taa'aa jiraachuutu irra jira yeroo kana isheen. In the car yeroo jennu konkolaataa keessa jiraachuun ishee beekamaa ta'utu irra jira jechuudha. Yoo jirti ta'e iniidha jechuudha. They are in the office. Fakkeenyaaf mana cufamaadha. Oofisiin banatanii ol lixanii haguugamaadha waan ta'eef namni tokko waajjira keessa jira taanaan in the office jedhama jechuudha. There is some milk in the mug or cup. Amma containeriidha. Waa baata wanta liquidiidha amma milkiini itti naqnee keessa jira waan ta'eef keessa jira keessa. Kanaafi in the cup jennaa jechuudha. Wanta containerii ta'an waa baataniinis keessa jira keessa keenya waan ta'eef isaanis akkasitti ibsamu. Fakkeenyaaf liquids dhangalaa'ota adda addaa akkamittiin bifa inii qabuun ibsuun danda'ama. There is a lot of sugar in soft drinks. Soft drinkiin dhangalaa'aadha, liquididha. Sukkaara baay'eetu lallaafaa keessa jira. In already wajjin waliin makamee warshaa keessatti hojjetame dhumee dhufeera wanti kun. Garuu keessa waan jiruufi iniidhaan ibsama. Yeroo dhangala'aa keessa bifa kanaan waa jiraatu si jechuudha. Fakkeenyaaf do you have sugaridha dhiifama. Do you have sugar in your coffee? Buna kee keessa sukkaarri jira. Buna kee keessa liquididha bunni waan ta'eef sukkaarri jira. Isa jedhuti ibsuu danda'a jechuudha kun. Kan biraan inni lammaffaan days of the weekidha. Fakkeenyaaf days of the week Monday, Sunday, Friday jenna yoo ta'e oniidhaan waamna warra kan ammoo. Oniin immoo guyyoota torbanii. On Monday. In Monday jechuun dandeenya. Iniin ji'aaf gargaara. Waggaaf gargaara. Warra amma kana dura laallee ilaaluun hin danda'amu. Oniin garuu guyyaa on Monday, on Sunday, on Friday jennee guyyoota torbaniif dhimma itti ba'uun hin danda'amu. Fakkeenyaaf where were you on Friday? Gaafa jimaataa eessa turte? On Friday. Guyyaa torbaniiti waan ta'eef onii fudhataa jechuudha. He doesn't work on Sundays. Inni Sundays in pluralii ta'eera. Yeroo sababiin isaa dilbata hundumaa yeroo hundumaa hin hojjetu waan ta'eef dilbata hundumaa bakka bu'a jechuudha. Inni dilbatarra hin hojjetu. On Sundays. Sundayin guyyaa torbanii keessaa isa tokko waan ta'eef oniidhaan ibsamaa jechuudha. Guyyaa fakkeenyaaf. Deef deetsiin adda adda. Deeyini guyyaa warra Sunday, Monday fa'i. Deetsiin garuu lakkoofsaan. Fakkeenyaaf days of the month. Guyyaa ji'a keessaa oniidhaan ibsina. Fakkeenyaaf my birthday is on March 24. Guyyaan dhaloota kootii March gaafa 24ti. Gaafa 24tiin lakkoofsa. Kanaafi guyyaa ta'eeraa jechuudha. Guyyaan isaa beekamaadha jechuudha. 24 jechuun roobii, kamisa, jimaata. Lakkoofsa ta'uyyuu malee guyyaarra oole qabaa jechuudha. Kanaafi onii fudhataa jechuudha. The exam is on the 10th June. Amma 10th June June keessaa gaafa 10 yookaan jimaata yookaan dilbata ta'eera. Guyyaadha waan ta'eef egaa oniidhaan ibsamaa jechuudha. Lakkoofsa ta'uyyuu malee oniidhaan ibsamuu danda'utu irra jira. Sababiin isaa guyyichi deemee maal ta'a karaa biraa Monday, Tuesday fa'aa ta'a waan ta'eef jechuudha. I will visit my parents on Christmas Day. On Christmas Day. On Christmas Day in inni beekamaadha guyyichi. Roobii ta'eera yookaan wixata ta'eera yookaan kibxata ta'eera jechuudha. Lakkoofsaan isa dhufu maqaa dhaame isa dhufu maqaa ayyaanaatis hin dhufu guyyicha adda beekamaadha taanaan onii fudhataa jechuudha. Fakkeenyaaf day plus parts of the day. Onii kan nuti gargaaramu kana biraa immoo on Sunday morning walakkaa guyyaa amma sila iniidhaan jennee turre iniin in the morning
in the afternoon, in the evening jechaa turre. Asitti immoo walakkaa guyyaa ta'ee on Sunday morning. Onii kan nuyi gashine Sundayn guyyaadha waan ta'eef. Guyyaan immoo onii fudhata. On Sunday morning. On Friday afternoon. Amma kan nuti waamaa jirru guyyaadha. Malee qofaadhuma isaa morningiif yookaan afternoonii miti. Guyyaa walakkaa guyyaa waamna dura guyyaa waamaa jira waan ta'eef guyyaan immoo onii fudhata. Kanaafi fakkeenyaaf I have Afan Oromo class on Monday night. Monday ni guyyaadha waan ta'eef guyyaa torbaniiti onii fudhata. Galgala gaafa dafinoodha wixata classii Afan Oromoon qabaa jennaa jechuudha. We will go to church on Sunday morning. On Sunday morning. Sundayn guyyaadha. Onii goone morning isa ta'u yoomis isa ta'u amma murteessaan Sunday isa jedhuudha malee yeroo isaa miti. Time fakkeenyaaf yeroo ibsuudhaaf on the weekend dhuma torbaniirra. As the weekend jechuun hin danda'ama. Yeroo tokko tokko dubbannaan warra Ameerikaa fi warra Ingilizii adda addummaa bakka tokko tokkotti qabaachuu danda'a waan ta'eef time on the weekend jechuun hin danda'ama. Weekend yeroo ibsinu amma kallattiidhaan akka onii ilaalaa jirrutti dhuma torbanii oniidhaan ibsinaa. Tarii afaan gara biraadhaan immoo afaan warri biraanaa isaaniin Ingiliffa gara biraan immoo as the weekend isin jedhamaa jechuudha. I want to relax on or as the weekend. Warri Ameerikaa on jechuu danda'u, warri Ingilizii immoo at jechuu danda'u. Weekendiin garuu dhumi torbanii onii fudhata yookaan atti fudhachuu danda'a. Akka barumsa keenyaatti garuu waa'ee onii yaaduun gaariidha. We don't work on or as the weekend. Gaafa dhuma torbaniirraa hin hojjennu. Dhumi torbanii gaa bifa kanaan ibsamuu danda'a. Kan biraan daandii. Fakkeenyaaf daandiin oniidha kan inni fudhatu. On Alii Birraa Street. On Daraartuu Tulluu Street. On jennee daandiiwwan garaagaraa oniidhaan ibsuun hin danda'amaa jechuudha. Fakkeenyaaf the school is on Alii Birraa Street. Eessa jira manni barumsichaa? Daandii Alii Birraarra jechuun hin danda'amaa jechuudha. Surface bakkeewwan adda addaa. On the floor fakkeenyaaf floorirra, fooqirra jechuudha gamoorra. On the table minjaalarra. They live on the fourth floor. Isaan eessa jiraatu kondominiyeemii keessa gamoo arfaffaar on the fourth floor jedhamaa jechuudha. My laptop is on the table. Kun baay'ee beekamaadha waan ta'eef akka itti hubachuun gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf means of transportations. On a bus, on foot, geejjibaaf yeroo dhimma itti baanu immoo bifa kanaan oniin itti dhimma ba'amaa jechuudha. I lost my bag on the bus. Ani baagii koo baasii irratti irraanfadhe. Yookaan achittan gad eessatti baasii irratti. In the bus hin jennu jechuudha. On the bus jedhamaa jechuudha baasiidhaaf. I came to office on foot. Fakkeenyaaf ani miillaan dhufe by foot hin jedhamu on foot. Communications fakkeenyaaf waa'ee quunnamtii adda addaatii fi on the radio, on the television jedhamaa jechuudha communicationiidhaaf. Fakkeenyaaf I saw the promotion on radio, on television. Eessatti onii fudhatu jechuudha communicationonni bifa kanaan jiran immoo. At isa dhumaasa sadaffaa yoo laallee hours yeroo fakkeenyaaf specific time yeroo ta'ee sa'aatii ta'ee yeroo beekamaa yeroo dubbannu at 3 am, at 3 pm, at 4:30 am. Adda baasnee beekamaa isaa waan specificii ta'e tokko yeroo dubbannu akkasitti kan nuyi ibsinu jechuudha. Sa'aatiin aatii fudhata. I get up at 7 o'clock. An ganama kanan hirribaa ka'u sa'aatii tokkotti. Kanaafi sa'aatiin aatii fudhata. We arrived home at 4:30 pm. Specificiidha jechuudha kun sa'aatii ta'ee adda ba'ee beekamaadha waan ta'eef aatii itti goonee jechuudha. Fakkeenyaaf parts of the day. Silaa inni yeroo kaasnee in the morning, in the afternoon, in the evening jennee turre. Nightiin garuu midnightiin garuu aatii fudhata. As the midnight enne halkan walakkaa immoo. Kun egaa seeruma afaanichaati waan ta'eef in the midnight jechuu hin dandeenyu jechuudha. The game will start at midnight. Taphiisichi halkan walakkaa jalqaba jechuudhaaf at midnight jennaa jechuudha. Holidays without day. Ayyaana ta'ee guyyaan ibsinu yoo ta'e fakkeenyaaf Easter, Eid al-Adha yeroo jennu maal jechuudha. Fakkeenyaaf did you eat too much at Easter kun guyyaa isaatuun ka'amne malee
gaafasumaa jechuudha. Gaafa Easteriiti. Kanaaf at Easter, at Christmas, at Eid al-Adha, at Masqal, at Christmas jennaa jechuudha. Specificii goone yeroo gaafas dubbannu guyyaa isaa akka wadhiisnuyyuu malee maqaadhuma yoo waamneyyuu atiidha kan nuyi itti daballu jechuudha. Come and visit us at Eid al-Adha. Gaafa Eid al-Adha at jennaa jechuudha. Maqaadhaan waamnuyyuu malee guyyaa qabaa jechuudha. Wanti sun guyyaa adda ba'ee jiru. Kanaaf atiitti goonaa jechuudha. Time fakkeenyaaf yeroo at the moment, at bedtime, yeroo ammaa kana, yeroo hirribaa, yeroo tokko tokko, yeroo ammaa, yeroo hirribaa, yeroo akkas yeroo jennu atii fudhataa jechuudha. I don't want to talk about it at the moment. Yeroo kana waa'een sana haasa'uu hin barbaadu. Yoom amma haasa'uu hin barbaadu. At the moment yeroo kana. At the moment she is working on her new book. Yeroo ammaa kana isheen kitaaba ishee haaraa hojjechaa jirti. On her new book. At the moment yeroo kanaa jechuudha. Kanaaf taayimiin bifa kanaan jirus ati fudhata. Egaa barumsi keenya waa'ee prepositioniif ilaalaa turre kan hangammaatti ilaalle fakkaata. Torban isaa taanu parts of speech warra 8 keessaa qabxii isaa 8ffaa interjections walii wajjin ilaalla. Hangasitti nagaan tura.